Kemian hanya tu kopeng di share di saren hanya tu. Pancai kanal sen argatin. Ada fate jalan tawar rabbal kaba isi nambe tu ani sibe kasir te takit tadira. Ada fate tiga jalan amara ada kiya. Ada fate tiga jalan amara. Itu siapa di bilang naga ulas? Wallahi billahi jalan aja jabat takit tadira. Nahanya tu ada fate tiya ada kiya. Nahanya tu jatiya. Akidam tu wasamaran bira ada dia. Allah Allah. Itu siapa di? Farsi sih. Farsi. Naf. maal abbaa keechanii ilaaltanii deema gala takkichiin keessan asin dhaabatina gala yalla fiiga gala akka baatan sanitti gala akka reefu fiiganii baatan sanitti akkasumatti fiiga galaa jecha aywa waan gosa dhagaye caammaa kiyya jecha caammaa kiyya ilkaaniin irraa baaf ilkaaniin achi bas fuudhu harkisi bas kottu dadhabee kottu na fuudhu kottu ennoo koofa jiru laala makiinatti kottu daafi dhumdee eeywa bay yalla bay tikko man siyafe bay tikko man hafe aywa bay bahajirta wallahi bahajirta aywa bahajirta bay akka baataniin jecha akka baataniin fiidan akka ajaa'ibaa kanatti fiidan yalla baya takkittiin keessan hin dhaabatina fiiga akka ajaa'ibatti fiiga aywa hin dhaabatina akkasii kottu bishaan nuyida kottu Seran. Ora kalo. Kemian hanya tu kopeng di share di saren hanya tu. Pancai kanal sen argatin. Ada fate jalan tawar rabbal kaba isi nambe tu ani sibe kasir te takit tadira. Ada fate tiga jalan amara ada kiya. Ada fate tiga jalan amara. Itu siapa di bilang naga ulas? Wallahi billahi jalan aja jabat takit tadira. Nahanya tu ada fate tiya ada kiya. Nahanya tu jatiya. Akidam tu wasamaran bira ada dia. Allah Allah. Itu siapa di? Farsi sih. Farsi. Naf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالة تمتوتا دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جالت أرقمتن جرو وروني أمن تابر اللي الشما هركفوني هندم تكيسانو بغا جراتني تكا قدا أمنتي كتا غندا وسونجن كان على كان بيا كيسا كان جل كبر هنگ أمانا وردفتن جالتو ما سنين جدا هندم تكيسانو فيديون كيو يوسني تولي لايكي شيري كومنتي ada kisan baresa video kia dawat da please sinin jedha video kia dawat changer tani tu maraya tani jechuudha duraan video kia ni ilaaltanii amma immoo ilaalaan jirtanii xiqqoo sa'aatiin na jala hir'ataa jira kanaaf video kia na ilaalaa haga dandeettanii osoo daqiiqama 10 ilaaltanii jechuudha. Akkasii warroonni haraa dhuftanillee ani haa dhufuu baga nagayaan dhuftanii
welcome أهلا مرحبا وسهلا فيكم سنين جدي family. فيديو كوسن ترسينا سبسكرايبي لايك شيري gochuun komantii yaada keessan barreessaa. Baga nagaan gama YouTube channel kiyya dhuftanii maatii YouTube channel kanaa ta'a isiniin jedha. Egaa viidiyoo an har'a qabadhee dhufe viidiyoo kana itti bohaartanii isiniin jedha. Qimamii mana madaamii kan dabbaramtanii jechuudha. Viidiyoo mucaan kana tiktokiin isaa maqaan Muniir jedhama. Fooloo godhaa fi guddisaa jechuudha. Maaliif nama aduu keessa gubatu nama gaalaa fi hoolaa re'ee wajjin fiigaa ooluu jechuudha. Hedduu isin bashannansiisaa, hedduu isin bohaarsa. Ani immoo waan ajabe keessa ijoollee Arabaa eeguu manna hoolatii Arabaa eeguu yana fakkaate yeroo akkanatti viidiyoo isaa kana ilaalu hedduu tokko viidiyoon isaa nama kolfisiisa. Maashaallah rabbiin laafisee fi namoonni tokko tokko ati jinni ati digimtii hoolotitti goote ati maal goote jedhanii komentii jalatti barreessanii fi akkamitti ati namaa miti jinniidha akkamitti hoolotiin si jalaa dubbatti akkamitti makiinan si jalaa dubbata anaan ajabee jechuudha. Dubbiin akkas nama jechisiisaa jechuudha. Garuu akkamitti anaan agarme akkamitti makiinaa waamee makiinaan itti dhufti hoolotiin akkamitti waamee hoolotiin itti dhufti anaan agarme garuu waan rabbiin isaa laaffise nuti waanyoo isaan qabnu. Inni garuu dubbatee jira viidiyoo isaa keessatti namoonni hedduun waan akkanaa kana naan jettanii ani wallaahi ofumaa isaaniitii xiqqeennan hoolotii kana xiqqeennan guddisee ofumaa isaaniitii bakka waan hojii oolaniif waan hojii guyyaa hunda xiqqeennarra waan hojii guddataniif hoolotii kana maqaa isaan wajji haasaa isaanii wajji oolaa kanaaf maqaa isaanii waamaa kanaaf waan tokko waan jedhuun ofumaa isaaniitii na jala awwaatanii jedhee dubbatee jira. Anna ajabee jechuudha. Hoolotiin yoo inni waamu yoo inni deemaa galaa jedhe deemtee galu yoo inni koottaa jedhe dhufu yoo inni bishaan dhuge wallaahi akkamitti akkana goote. Ajaa'iba baay'ee tokko na ajabee jechuudha. Anumaayyuu hordoftoota dhiisiti hedduu tokko na ajabee jechuudha. Akkamitti hoolotii sila xiqqeennanii guddiseetiniin afaan barsiise. Makiinaan hoo akkamitti deema makiinaan hoo akkamitti yoo inni koottuu na fuudhi ol bayi golba yookaan biyyee keessaa ol bayi jedhuun san makiinaa afaanii itti dubbatende rimootiin oofaa jira moo akkamii marree yoo akkas ta'e arabni yeroo makiinaa bakka fagootti dhaabdee jechuudha. Bakka bootaa yeroo dhaban bootaa fagootti dhaabanii bootaa makiinaa san dhaquuf lukaan deemanii bakka fagoo sanitti dhaqanii makiinaa oofan. Maarree yoo rimootillee ta'e akkasitti rimootiin makiinaa san bakkuma dhaabatanitti hin fidanii yoo akkas ta'e ani na dhibe anaa na dhibe jechuudha. Allahu a'lam waan ija keenya argin waan bira hin jirre tokko namni kun akkana digimtii dalagee siirii dalagee yookaan jinni yookaan maarree akkamitti hoolan jalaa dubbataa akkamitti makiinan jalaa dubbataa anaa na ajabee garuu Allahu a'lam waan inni godheetiniin akkanatti makiinallee isaa dhufu gaallillee isaa yoo inni ol ka'e bishaan dhugi jedheen gaallis bishaan dhuga. Hedduu tokko nama ajaa'ibaa jechuudha. Viidiyoo isaa follow godhaa itti waan hedduu tokko nama kolfisiisa. Ani viidiyoo isaa ilaalee hundallee ilaaluu baadhu viidiyoo muraasa ilaalee viidiyoo baay'ee qaba. Hunda ilaaluu hin dandeenye. Bakka kolfaan najjisee jechuudha viidiyoon isaa kun hoolan koottu yoo jedhuun ni dhufti. Deemaa galaa yoo jedhuun deemtee galti. Makiinalleen akkasuma yoo koottu jedheen ni dhufti. Yoo dhaabellee ni dhaabbatti makiina dhaabbadhu. Ajaa'iba baay'ee viidiyoo irraa dalagee mucaan kun jechuudha. Maqaan isaa Muniir jedhama. TikTok isaa follow godhaa fi guddisaa. Hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Anaan ajabee hordoftoonni yaada isaanii yaada baay'ee barreessanii namni hunduu ajaa'iba. Paartii tokko fidii, paartii lama fidii, paartii sadii fidii, paartiin afur fidii akkasuma tartiibaan deemaa jechuudha. Hedduu tokko nama kolfisiisa. Maarree nullee nutti himii jedha ani amma mucaa kanaani viidiyoo yoo dhageeffatu taate nullee nutti himii akkamitti akkana goote astaghfirullah lazi ijoolleen Arabaa ka guyyaa guutuu gattaa yoo jenneen adabadhaa yoo jennee waan kan akkanan balleessinaa yoo jenneen nuun dhageettu
si akkamitti hoolan akkana si dhageettee gara barbaadde ajajjaa marree ati baay'eeyyuu siqaayyii wajjin deemtu gabbaa yoo jette ganaa uleen dhooftee duuba deemtee oofuuf hin deemtu. Yoo sirraa fagoo jiraatanillee deemtee ganaa fagoo sanii hin fiddooti. Bakkuma teettu waamteetiniin deemaa gala gabbayaa waa nyaadhaa waa dhugaa jetteetiniin akkuma dhaabatutti waamta. Dhayixee ooftee bakka bishaanii hin fiddu jechuudha. Gaalallee ol ka'ii bishaan dhugaa abboo bishaan dhugaa si wajji oollan gaala nu seetanii. Hedduu tokko nama gaarrama dhugaa. Ani hoolan akkanatti jalaa isa jala dubbatuun makiinas. Maashaallah nuti namoonni waan adda addaa irraa dubbatanii haa dubbatan malee maal gootee laata? Maal gootee hoolan si jalaa dubbatti? Maal gootee makiinallee si jala awwaatti? Maal gootee gaalillee si jala awwaata? Wanni birallee yoo si jala awwaatti nu hin beeknu. Garuu maal gooteen hoolan yoo ati garana deemi garas deemi as deebi achi deebi yoo ati jettu si jala awwaatti. Bakka nullee nu himi kaa'amee nullee ijoollee arabaa akkanatti yoo waan balleessinaa yoo jenne waa ijoolleen arabaa kun akka re'ee biyya keenyaa san qalqal jettii gadin teettu kaan balleessitii kaan gannayitii kaan wanni isiin hin balleessine hin jiru jechuudha. Mataa guyyaa guutuu mataa nu dhukkubsaa oolti jechuudha. Kanaafi mee hoolaa atillee kunoo garan ajajjaa ani waan uummanni siin jedhe sanillee siin hin jedhu. Mee akkamiin hoolotii kana ajajuu dandeettee hoolaan akkamitti jecha kee dhaga'uu dandeettee hoolaa akkamii afaan barsiistee akkasuma makiinallee afaan barsiistee jirta afaan oromoo makiinallee siif awwaattii gaalillee si awwaataa hoolotillee si awwaattii dhugaadha ati hoolama hojii haasaa ooltaa naan jedhanii jetteerta. Namni hooma hojjetaa oolu wajjin haasaa oolaa biyya nama kanatti nama argee nama wajjin haasa'u jechuudha. Yoo nama aanjan itti tolee nama argatee nama wajjin haasa'e malee namni irra caalaan isaa namaan ijaa waliin argu jechuudha. Dalagaa ofiisan isaa wajji haasaa oola. Dalagama ofiisanii wajji haasaa oola. Maaliif hojii isaatii jechuudha. Eessatti nama argatee nama wajji haasaa oola. Kanaaf maqaa hin taane namatti moggaasu osoo hin taane waan rabbi isaa laaffiseefinu baga rabbiin isaa laaffiseefi garuu itti bohaaraa hedduu tokko nama kofalchiisaa jechuudha. Hojii mucaa kanaa nama kofalchiisaa nama boonsaa viidiyoon isaa hedduu tokkoon itti kolfee jechuudha. Achumaan isinillee waraabe maashaallah hedduu tokko namatti tola jabaadhaa. Itti bohaaraa isiniin jedha faamilii kiyya waan yaaddan maqaa namatti hin moggaasinaa. Maqaa namatti hin moggaasinaa. Maqaan namni waan hedduu namaan jedha sila namni maqaa namaa hin dhabu. Kanaaf maqaan waan ija ofiitiin argan yoo san maqaa nama moggaasan malee waan ija ofiitiin argin tokko maqaa namatti hin moggaasanii isiniin jedha. Komantii keessan dubbisee waan jiruuf waan baay'ee irraa dubbattanii. Kanaaf waan baay'ee irraa hin dubbatiin waan ija keessaniin hin argin hin murteessinaa. Kanaaf jabeessaa wal godhaa fi guddisaa nama bohaarsuu nama bashannansiisuu jajjabeessaa. Maaliif namni waan nama bashannansiisu hojjete nama sayyoo haamilee jabeessudha. Viidiyoon obboleessa keenyaa itti bohaaraa kana fakkaataa hedduu nama bashannansiisaa hedduu nama kolfisiisaa jalqabarraa ilaalaa waan baay'ee tokko nama kolfisiisudha. Makiinaan ofiin deemtii waamee jechuudha. Hoolaan waamee yoo jedhe ofiin dhufti ani awwal marra argaayyuu jechuudha. Hoolaan yoo waaman ofiin dhuftu. Gara nagorii garas gorii yoo jedhan ofiin dhuftu kana fakkaataa. Baay baay.